ogummaa nama sukkuumu ogummaa waan hunda ogummaa qorichaa baradhee gabbay guyyaa takka bakka malee dhaabadhee of hin beeku kiilootii ya beeka namni tokko natti hin ergina bilookis hin godha namni tokko natti hin ergina isin Oromooni isin jaaladha odoo anis niif taar odoo an isinirraa fuuruu hedduu qabu ka asi isinirraa dandeettii qabuun isin gargaaree isinii dubbadhee isinii waan hedduu isin gargaaree miti kan qabne akkasi hunda kiyyaan dafqee sukkuume miidhamaa meeqa gargaareeti miidhamaa meeqa gargaaree waan meeqa godheeti adda haqa kiyyayyuu miti adda hagaan gabbee haqa kiyya dubbatadhuu miti kaleessa na barbaaduu dhabdan kaleessa odoo isin na barbaadan dhugaan kiyya hundi akkasitti ammoo tuga ukkaanfamee hin callisu adda garagalee maqaa kiyya balleessuuf deemu hawwii qoshaashaatti fakkaatte duuba deemee seenaa kiyya haa qoratu duuba maatii kiyya bira maal an hawwiiniif inni intala abbeerotaati maal ka jettanii isin asirra ooftan maalin na beektan aniif milkiin oromummaa malee dhiigummaa miti naanna'ummaa tokko hin qabnu arsoomaaf oromummaa waliin nu fideen sareen kaleessa fiinyaa bokosaa beera jala deemaa beebi shaaworii maali jedha DJ taa jedha achi waan arge funaannatu laqaaqaaminadha humna kiyyaa furuu kiyyaan dandeettii kiyyaan hojii akkasiisan fidee mana bahaaraati malee mana qorsaa baneere kana Oromoo nu hin beekan kun mana bahaaraati Oromootu yaada abbaa qaduuf akkas godhe malee mana bahaaraati humna kiyyaan baneeti garagalee adda seenaan hawwii duuba waa baay'ee jira yoo jedhu sareen ijoolleen Dubaay eessa jirtan eessan na beektan hawwii bakka kamii argitan hawwii rakkataaf mana dhibamaa malee bakka gammachuu guyyaa takka dhaabattee kolfiteerti haa himani bakka gaddaa yoo namni du'e bu'aa namaa dhatti malee bakkuma gadhee argamtee hawwii nattaa himani Oromoo kaana hima biyya keessaallee biyya alaallee bakka feetanii daawwatanii hawwiima bakka gadhee arginee na himaani hawwiin shaarmuxaa miti hawwiin baalagee miti dhiira haga waliin kolfitu qabdi haga cabbattu qabdi boymi wannan TikToking he drona adabara wa adabina kalimatin kelinani adam chatin tun humnan qabdu data aka guutamte fayyadamtuun hin qabdu qabeenya isii saame dandeettii isii saame hojii isii hunda bifa wayitiin ofi galabbate hojjedhe adammo deeme maqaasii balleessa tari hawwiin tun baangaleerraa ulfooftee daa'ima jala guddisinnaa laata akkasii laata Oromoo naa gaafadha mo hawwii baangalii jala deemtee birrii nyaatamte mo ilma Oromoo jala deemtee birrii nyaatamte mo seenaan inni naa dhosseeru maali wanta duuba kiyyu naa jiru naa gaafadha Oromoo wanti duuba kiyya jiru kun maayinni hin dhabe barbaadee ofirraa dhabe gurbattii saree kana ka kijiba isin Oromoon kana hunda irra qabdanii miti kijiba irra qabuuf an ile duuba duudaa qulqulluudha saree maqaa hawwii galaafattuu mitiini bakka fedhe deemee marammaramee itti mul'isuu danda'a qoshaashaan maqaa kiyya balleessuuf yoo inni akkasitti afaan mi'eeffatee deemu baay'ee nama dhukkubsa fakkeessichi maqaa intala ofii guddisuuf maqaa daa'ima ofii guddisuuf jedhe dandeettii kiyya fidee zayitii harka kiyyaan dadhabee ogummaa kiyya itti baradheetiin jedhe maqaa intala ofiitii ifnaan oil jedhee banateen amma gubadhareef na guba na dhukkubsa maali mana ifnaan kaampaanii Dr. Ifnaan adda eessaa nuu ta'e milkii eessa beektan sareen laqaaqaamiin haqa namaatiin cidha godhatee keessa walii beennaa bara abaarsi ummata Oromoo waan isa godhe niitii isaarra argeera bara ijatiyya tana guma niitiin isaa gizee meeqa opereeshinii godhamte ulfaan nama meeqa isa abaarateera tuftoon imimmaan hiyyeessaa adda dhugaa wayitii tuubayuudhaaf adda anaasin nafichisiisu ummata Oromoo ijoollee meeqa mana madaam keessa kadoorsisu haqa kiyya nyaatee waan hunda godhee ka'e amma maqaa hawwii balleessu isa hafe Oromoo isin hin beekani milkiin erga yoomii waa'ee qorichaa beeka erga yoomii waa'ee doktorummaa hojjete dheengadda gaafa an bira dhaqee googilii seenee waan lallaalee TikTok irra wanta an hojjedhu argee isii jala deemaa waraqataan barreeffataa ka deemu na jala gabbarateeti adda gabbay nama sammuu qabu ta'ee mee rabbii kiyya sani gakka kadhe milkiin qorsa takka hin beeku anaaf milkii kana wanti wal nu barsiise obboleettii isaatu dhibameeti obboleettiin isaa eega dhibamtee booda keessaan dhufee qoricha na gaafate akkasii wal baranne milkii kana dhufee wanta an TikTok irra hojjedhu jalaa barreeffate kaleessa fidee maqaa doktorummaatiin ana asirra baase deemee adda ammoo wanta biraa yoo as dhaabbatu
hedduu na dhukkubsaan amma na dhukkubaan dandeettii kiyyaan narratti hin bilbilina bilookii taatan namni tokko narra yoo bilbiltani bilookii taatan mirga qaba isinii galee an dandeettii qorsa hojjechuu qofa danda'e dandeettii hunda qaba taqaamaan na beekuu beekan milkiin dhugaa dubbadhaati namni gaafa ambirawwan argamu bilbilanii yoo gaafatan akkamitti dhibeen kun mallattoo akkanaati mallattoo akkana maali jedhee na gaafata ilmaan oromooti haa ta'u gaafa miidiyaa kanarra gabbat telegiraamaa na barsiisan qabatamaan doktoroota isinii fida ofii kiyyaa dhaabadhee kiim kijibni afuuffaa adda of fakkeessanii of tuulanii haqa namaatiin yoo akkasii hojjetanii baay'ee nama dhukkubsu odeessin ta'e maal goote hawwiin maa hobsite maa caqqifte maal ichi warri Dubaay namaa miti anatu isiniin jedhe ka waliin nyaadhee waliin dhuge kabajaa hedduu waliin qabnu anatu isiniin jedhe maaf nan barbaanne eessa jirti mucattiin tummaa naanin jedhan teemaas irraa kaasee beekaa Oromoo irraa kaasee Ameerikaa biyyoota meeqarra milkiin mataan isaatuun beekaa ka tokko kaan harka kiyyaa dhiibee sukkuumee fayyisee ganaati yetanarra nama meeqa fayyeera kaan qorsa kennee fi kaan waan meeqa waliin ta'eeti tola ka yaale jira birri irraa ka fudhe jira biyya meeqarra yaale silaa ummanni Oromoo mucattiin tun eessa jirti naa dhabdanii isin ummata Oromoo guutuu irraa yoo komii qaban ummanni Dubaay ijoolleen Dubaay keessa jirtanii ashqaabbaxxoota anatu isinitti maalatti keessa ka kabajaa booda walii deebina ka wal beekumsaa duuba walii deebina gaafa keekii haqa kiyyaan nyaatan gaafa dandeettiif beekumsa kiyyaan akkasii waan hin taane hojjetan gaafa maallaqa kiyyaa wanta akkasii hojjetamu mucattiin tun eessa jirti maaf naa dhabde maaf kun naa dhabame meena himaan ijoolleen Dubaay jirta ergadhaa na himaa haga niitiin siimii waan hunda wanti hundi formaati bilbilli kiyya hundi formaati ta'e siimii mataa kiyyaa fudhatanii isaa itti fayyadamanii maaliif gabbanii miidiyaa irra nan iyyaafan moo anatu nama iyyaafatamuu qabne anatu nama haqa isin biraa hin qabne akkana dafqee isinii fuuree xuureeti ilmaan Oromoo nama takkallee yoo taate nama lamallee yoo taate sukkuumee yaalee ka dooktoriin meeqa dadhabe fayyiseera qabatamaan kun lafa jira inni siin beeka ka dooktoroonni dhibeen keessan si daddarba hin daddarbame namni makiina man dhuftanii nafuutaan baay'ee jirtanii ilmaa Oromoo waan aan dubban hin daddarba jedhanii namni meeqa irraa fagaatee irra biyya meeqa gale waan hunda rabbii kiyyarra dhiise harka kiyyaan dhaqee sukkuumee fayyisee qoricha kennee fi nama meeqa gargaareera nama takka lamaa miti teemasoota meeqa asirra bahee qorsaawwiin akkana fayyinee kunoo kana nuun jette jedha haqa isin biraan qabu haqa isin biraa dhabe ammoo dhugaantii ammoo hunda awwaalame hunda cadhisee obse adda yooni shaarmuxummaan na himu isinittiin ulfaatu duuba hawwii waa hedduu jira duuba isii waa hedduu jira yoo jedhu hin ulfaatu ittiin ulfaatu isin ijoolleen Dubaay naan beektanii hawwii bakka qoshaashaa dhaabattee argitanii beektanii hawwii bakka akkamitti argitan qoshaashaan osoo kiiloo kiyya beeku sareen kaleessa maqaa kiyyaan nama ta'e adda fidee nama ta'a namni haqa dubartiitiin gabbayee cila godhatee mataan sun dhibeen sun gargale haadhuma manaa sarra gargale abaarsamee qaqabaan fidee amma hawwii fidee adda hawwiin nama isa gooteeti garagalee yoo waa'ee hawwii akkasii dubbatu na dhukkubaan bakka kiyya bu'a laala amma sun dadhabeetti ta'e yoo deebee maqaa kiyyarra dhufu maal fakkaataan isin maal fakkaata bakka bu'a jechoota safuu hin qabne jechoota safuuf eeggadhu wanta jiraadhee jedhee hin beekne na jechisiise milkiin baranaa Oromoo Dubaay dhugama hawwitu bakkuma argamte oolti waan seenaa hedduutu na duuba jira laata moo hawwitu haqa namaa hatee waa hedduun qabameera tasaas haqa namaallee hatee hin beeku galata rabbi duuba hidde maatii kiyya tunusu dubbee kiyya beekan akka fedhe dubbadha ana dhugatu na dubbisa ana waan keessa kiyya jiru hin beekan Oromoo himadhee hin fixanne
odoof himadhee fixadheetiin jiraadhee nangu garuu jechi inni asirra utaalchisu kuni keessa kiyya na guba na danfisa dhiiga na danfisa sirii amma mata onna fiigee sirreef tana maraadhu na godhaan akka aananii reef tana naraasis odoo obsee caddisee akkuma dura caddisee oduu na tuquu waatee jiraate ana wama tokko iyyuu natti dhaga'amu. Isin Oromoo murteessaa milkiin eega yoom doktora ta'e? Haga addaa maqaa kiyyaan daldalaa taaraa miti waasaappi maqaa kiyyaan dalaga taaraa miti eega yoom? Eega yoom natti maame Oromoo natti maa hin beektanii qaamaan hiriyoonni isaa doktorummaa isaanii iyyuu hin beeknu jiraatanii mee namni isa waliin nyaata jaaltonni isaa tun meeqa kamtu jala jira mee Oromoo natti maa na hima doktorummaa milkii doktorummaa milkii na mul'isa eessatti argitan an isin dura beekaa an isin dura kana dura beeku eessa ture waggaa 13 biyya Dubaay isaa hojjeteera an waggaa 4 qofa hojjedheen biyya Dubaay ogummaa kana hunda baradhee hamma nama sukkumu waan hunda baradhee waggaa 4 keessatti ogummaa kana hunda argadhee sareen dura eessa jiraare ka doktorii ta'e ka hojii mootummaa argate ka waan hunda qabu kaleessa eessa jira bakka inni jiru naa barbaadaa ka eessa oolan hin beektanish fiinyaa afuufuu fi beera beebi shaaworii gochuu malee hojiin isaa malee Oromoo kanatti hin beektanii bakka wacaati bakka qeexaa argamu malee eessa bakka milkiin itti hojjetee mul'iseeru nam mul'isaa qa'a ofii akkan isa arrabsu godhe sareen nam mul'isaa kaa jedhee gara yoo biyyatti narsiin eebbifamuu isaa ammootu jecha dhaga'eera mataa isaana dubbate akka biyya narsi sun ka hojii mootummaa kun qoricha aadaa eessaa naa fide doktorummaan inni eebbifame haqa dabsuun barbaadu ila dachee kana jala dhugaa feene awwaaluu dandeenya garuu kaameraa rabbii jalaa bahuu hin dandeenye eessaa naa fide natti hima eessuma naa fide natti hima nama meeqa odoo an hawwiin bira dhadheen dura nama meeqatu irraa bahee fayyadama. Doktor Ifnaan kaampaan maqaan talafi kaampaaniin inni babal'isee nu hojjete kaampaanii isa kam hadaraa keessa namoota baay'ee kakkabajuun na ergatan natti ergatinaani natti maame naafi maa hadaraa gubadhee eessa baafii yaadaqa ila an biyyatti illee ittiin qaanfadhu haadha ogeetti irraa dhaladhee asii garuu ogummaa kiyya rabbi na baasuu fi ogummaa baay'ee horadhee yoo tokko bakka isaa yoo hojjedhu miskiina meeqa asirra mana madaamta dhibamtee rakkate asii miti Awurooppaa Ameerikaa biyya kam keessaa uummata Oromoo irraa haqa qaba gargaareera ogummaa akkasii kan qabu adda fudhatee isin warra Dubaay keekii murtanii waliin nyaatan isinitti dhuffaatu nan soxani feema soota meeqa namni na bira dhuftanii nafa keessa isinii dhiibeessin sukkumeeru feema soota meeqa namni qorichanarraa fudhateeru mee dhugaa kiyya maaf awwaaltarree waliin nyaatan ka haqa kiyya waliin fayyadamartan ka isa waliin jirtan ka dhugaa maaf naa dubbachuu dhabdan maaf na barbaaduu dhabdan an gaafa inni suuqii banatee baneetiin jedhee baga gammadde ittiin jedhe dhaqee hin hinaafu ka haqa kiyya seeraan gaafadhe irraa dhabeeni garuu dhugatu baraana nyaata gaafa waan godhee fixeetiin jedhe maqaa kiyya balleessu dhufeetiin jedhe seenaa hawwii duuba waa hedduu jira jedhe tarii wanti guddaan ilmoo dhalanii nama raggatu ilmoo dhalee biraa qabaadhinna Oromoo adaraan rabbi yoo baangaalillee ta'e irraa naafuudhaati irraa baangaalillee yoo ta'e seenaan jiru kana na fakkaata yoo ilmoo baangaalillee ta'e hadaraa keessan anaaf jedhaati ilmoo tiyya irraa fuudhanaa guddisaa ka seenaan kiyya ka duuba jiru isa kana qoshaashaan yoom nama ta'ee milkiin akkuma namaatu gabbayeeti waggaa 13 biyya Dubaay isaan keessa Imaaraatii keessa jiraateeti waggaa 13 taa'e yoom akka namaatu dhiira meeqatu achi ila ganyaatamee waan meeqa ta'eeti laayisensii mataa ofii baratee makiina ila waggaa 4 keessa ijoolleen dhuftee makiina bitatti makiina maal nu bitatti laayisensii maal nu barate adda maqaa kiyya as bahee mul'ateeti ogummaa kiyya hojii kiyya waan hunda gaggoonfateeti maqaa kijibaatiin qoricha googiliif yuutuubii tiktookii an hojjedhe jala deemee yuutuubii an jala deemee ilaale
barreeffate naafoo taa'ee barreessaa bara ijumatti yeta naafoo taa'ee barreesse sinaafoo jira taa'ee barreeffateeti adda an doktora koota qorichanarraa bitadha jedhee gaaf qorichi nama gaggabsee nama ajjeesu gaafa dhufaa ijoolleen viidiyoo na ergitu hawwii maas goonee maaf akkana nu gootaa jedhani maqaa kiyyaan gaafa abaarsa haga maatii kiyyaa na abaaran maal isiniif fakkaata? Maal isiniif fakkaata? Duubaayin keessa odoo namni jiraate odoo nama gaarii nama beeku qabaate nama mucaa kanarra dhimma kana fixu odoo qabaate Duubaayin gattaa'ee jaarsummaa himadhatu. Tokko akka namaanis waliin qunnamne bilbila kiyya waan hunda na jalaa siimii wama hunda balleessee akka namaan waliin argan. Lammaffaa namatu hin jirre Duubaayin keessa. Ka jirullee namni hin jirallee jenneetiin jennu namni hin jira jennee nu laalleetiin jennee ija irra kaayanullee haagana isaanii deemanii dadhabanii ofifatanii isaan waliin nama qaaquun baaban. Akkastu gara miidiyaa na baasa. Miidiyaallee anaqas dhugaa hunda dhabee waan hunda obseeti maallaqa barbaadee dhufee odoon taane viidiyoo kiyya inni narra gubutu na gubee adda hagana naqaaseeti maqaa baalagummaa fi maqaa ittiin tasawwaamamne narra kaa'u isaan agarsiisa. laal waa takkitti qofa sidha malal haasaa tammaa softerraa waa takkitti tokkoffaa yeroo ati laa'ifii seentu fuula kee irraa gammachuu mul'ata. Yeroo inni seenu fuula isaa irraa sodatu mul'ata. Maaliif jennaan haasaa kee keessatti yeroo haasoftu akka haqa qabdu fuula keetu malaale. Waan ati gochuu qabdan inni namnichi waan namni wal dura dhaabbate wal lole sin faarsuuf si arrabsa. Garuu fuula keetirraa dhugaan ati qabdu, hayiqi ati qabdu, ofitti amanummaan ati qabdu haasaa keetirraa mul'ata. Tanaan laale abshir jedhii qoma kee dhayadhu siduu ka jirra siduu ba jirra. Lammata warri as jala jirtan hundi keessanuu haasawa isaa keessatti haasawa isaa keessatti illee waa addaan baafadha. Dhugaan micayyoo tanaa ni baati. Yoo uummanni Oromoo baasuu dhabe dhageeffadhaa dhugaan micattii tanaa wallaahi rabbitu gurbaa kan harkatti lubbuu namaa baasee qoricha kanaan milkiin ilma gumaa ta'a yookiin milkii hin hoffaltu Oromoo dura dhaabbattee micayyoo obboleettii tenna miskiina ofitti waamtee maqaa balleessii hedduu dunyaa saamtee isii qabsiiftee maqaa balleessii bakka isiin kaleessi kaaftan of duuba deebitee fuuldura keellee tana hin beeytu wantootni yookaan hin laalin abshir takka miira keessa galin jechuu barbaada galatoomaa galchuu feetee fi muniir itti fufime. Duraan dursoo namni obboleettii teenya gargaaruu barbaadan asumarraa dura kooppii liinkii fi taap godhaaf takkoffaa. Chaayinaan gubboo barbaaddiitii ni beeytanii kooppii liinkii maan gooneef nama kaanuufuu kooppii liinkii nama gootanii isiif godhame taap godhaaf. Lammata mallattoo wantaa san nama gizee wanta riipoortii godhan namarraa kaasaati. Mallattoo tiiktookii san ergaaf maal qaba? Kabiraatiif numa ergitanii. Akkuma umrii dheeratuu fi bar nuti malee maallaqaa asirraa argamu saantiima haramee wayi. Mallattoo ergaaf guddisaaf kooppii liinkii godhaaf yoo cinaa dhaabbanna jettan dhiisimee maallaqaa miti kanumaan. Taap godhaa kooppii godhaa fi mallattoo fi liftii kun sumuunii fi shiniingii waan akka godhuu fi akkuma umrii dheeratuu fi galatooma siifu. Okay, karaa dhimma kiyyaa 200 naquu qabdan taaptaappii hundi keessan namni 800 kooppii liinkii yeroo 10 yoo gootan kanaas taaptaappii wanta gootan 200 naqxanii kanaas 10 naqaaf akka irraa waan akka hin taane gargaara. Lammaffaa waan hin jiru barbaadu
Uummanni keenya kaleessas manguddummaa seennee jidduu dubbannee isaafillee carraa kenninee wanta goone garuu hayyamamaa hin taane gurbaan waan tokkoon isinii hima obboleeyyan kiyya na amanaa. Narsiin hojiin isaa marfee diruudha, gulukoos dhaabuudha. Farmaasistii miti. Silaa farmaasistii illee ta'e anniin amana nama sana. Namni farmaasistii yookaan keemistiin wayii qammama. Qamamii waa wayii goggodha. Eegaa keemistiidha, keemistiriidha yookaan farmaasistiidha. Tiitii kana qabala. Narsiingiin marfee dura diruu fi gulukoos tuffachuu kiyyaa miti. Mee ilaala. Waan doktorri ajajjeessan bakka doktoraa bu'ee marfee diruudha malee waa'ee dawaan beeku. Waan itti kenname malee. Dawaa hojiinuu waliin argu. Barreeffamarra laalee barreeffamarraa fuudhanoo arrabsuu kiyyaa miti. Wanta kiyyaa miti hojuma narsiiti. Hojiin narsii tajaajila doktoratti aanee ol guddata gama doktoraati rakkoon qabu. Waan keemistirii yoo ta'e saamunaa haa tolchuu, dawaa haa tolchuu, waan biraa haa tolchuu, qimamii biraa haa godhu keemistii jaama yookaan farmaasistii jaama. Farmaasistii keessaa illee dipaartimentii qaba. Farmaasistii dhaabbatee amma abbaa giddii farmaasistii dawaa itti gurgurudha malee farmaasistii inni dipaartimentiin isaa kan hojii itti waa qammamuu miti. Abbaa giddii amma abbaa giddiin ani isii fi abbaa giddii walitti bu'an xiqqoollee natti ni fakkaata. Dhugaa jirtuun isinii abbaa giddii farmaasistii inni waa'ee dawaatirraa waa'ee narsiitii namni tokko narsiin eebbifameetiin dawaan beeka jechuun baay'ee rakkisa. Abbaan kiyya sheekaa, abbaan kiyya farmaasistiidha, abbaan kiyya keemistiidha. Ganni ol galchi, ganni warra kana ol galchi. Yoo je irraa fudhanna rakkoon qabu kan. Sanii miti dhugaa jirtu walii himaa deemuu qabna. Har'aan abbaa giddii gadi bahee anis farmaasistiidha. Wanna kana ogummaa dawaatiin qabaa yoo naan jee irraa hin fudhadha. Maaliif inni farmaasistiidha gaa? Farmaasistii illee kijibuullee farmaasistii qimamii qorichaa yoo ta'e illee irraa hin fudhadha. Inni soballee maaliif maqaa narsii garuu dawaa godhu, marfee diruu, kolokoosa za'aadhaan kana yookaan buufata fayyaa irratti dawaa dhukkuba xixiqqaa kana wallaanu dawaa kanneen jechuudha. Malee dawaa qammamuu dhiramu wanta qaba, ogummaa qaba. Warri mana baankii hojjeta. Warri wanta kanaatis kana hojjetu. Haakimnis akkasumatti adda qaba. Haakima dawaa kalaquu fi haakima dawaa kan nu garaagarummaa qaba. Dhugaa jirtu walii himaa deemuu qabna. Dhugaa jirtu dhugaa waliif deemuu qabna. Keemistiriidhaa miti inni farmaasistiidhaa miti narsiingii jabaadha baga barate. Garuu waan isiin hojjette hojiirra oolchuu ni danda'a yes. Hojii jijjiiruu ni danda'a yes. Akkaataa itti kennan ni danda'a yes. Isaan amma isiin dawaa kalaqxe inni dawaa san kennuu ni danda'a. Maxanii isaa beeku hanqatii ganama hanqana nyaadhu wada godhii san hojii wantaati. Milkiiti. Akkaataa itti kennan inni akkaataa itti kennan malee akkaataa itti qalaqanii miti. Kanaasumatti isin xumura dhugumurraa kaaneeti. Kan biraa lammaffaa maali ni beektaa namni tokko waliin hojjeta isaanii miti warri abbootiin amantaatu meeqaa wanta wal godhanii beektaa maallaqa irratti kun ilaa ceelloo addunyaadha. Har'a maallaqni xiqqashaan kun itti guddatee farmaasii banatee farmaasii akka abbaa giddii xiqqaa jennaan nuti amma abbaa giddii obboleessa abbaa giddiiti maashaallah. Garuu obboleetii ta'e dhiibdeetii miti. Sheerii maal hojjechuu dadhabdan. Amma isin sheeriirra wallaltana dhugaa jirtuun isin hima. Sheeriirra dhiibdeen. Kanaaf gatta'aa fixadhaa. Keessaan fixadhaa. Waliin dhaabuu ni fixadhaa. Keessaan fixadhaa. Haqa isiitis kenni, isiis achi deebisi. Farmaas lamaa sadii yoo ta'e isiinis barriskii rabbii kannaa harki rabbii bal'aa gisee jaan hin dhageenye. Farmaasiin miliyoona tokko jira. Addunyaa kana gubbarra. Har'a Taayiwaan gisee deetu bakka huccuu bakka mana tokkorra bakka mana kuma tokko saniitu irra riskii qabaaba. Kanatti amanaa rabbittis amanaa. Mee deemaa gadda foonii mana tokko qofaa miti kan jiru. Mana 100 jira. Hundi sangaaf numa fixa. Deemaa bakka huccuu irraa bitan dhaqa gabayaa dhaqa. Gabayaan hundaa'u riskiin bakka itti heddummaatu bakka gisee dukkaanni baay'ate. Har'a Dubaay keessa irratti Dr. Hawwii fi Dr. Iftinaan yoo jenne isaan lachuu ittuma dalagatan. Kana wal amansiisuu qabdan warri dibbe isaa dhoytan.
وما ركون كبو دكتور أوي فرماسي دكتور إيفان لجو هرموتي أرمني اللي خبرات اللي ريسكين تيسن أدى ريسكين خافة خليسة وانت جدا سيني كتب بيجرا كانت اللي أمانو كبدا والرساس قلت وان كجيبا كان يستني لابدني ملكي بجوتنا وجينو جاجر تاني ميرا كيسا سنتي جرتا ميرا كيسا وان سنتي واحد دون هاسويني هنكتو كل واسي برسيستي جتا جاني لغاتيمو تقوليتو كاليساو رغافي ربهاجر سي في جارتي ايغالي ولين ايغالي جي دوراناتو برسيسي جي ديبي ماري جي سني متامك برسيسو نمني ولا لي ولين فارس مجيوتنا حقسي دبدافي يوم الله برباچيسه سعودي ارغو هاتو انما ارغو كب الرس دركا اسيتيني ولي هميسا دي منقب اسيني سميرا كيسا دبچا جيرتي كناف وان دندسو هندا غوديفي دبي تشتي هون ديبينه سعودي فيزا بيتيف مالك اسي ديبيسي غلط اسي ديبيسي حقسي راقب ايشي وان برا دوا كان سيبرسيسو تو حقا قد سرّا قبدي وبرتين تم يو أتي خنجانين دلقنا برخا خيسن الران خرافته لغا جرتو مچيوتنا دركما متي سعودين اسين كنو نمني مليون جيرو سعودي كيساوي فيزا بتوفي إنا أبتة أتلين هجيكي ولين دبّدا أبلي يعني خرطو قدام ديتاني لغا جرتو كنا حقا مچيوتنا ديبسي برا دبريتي غلط اللي ديبسي غلطة سبيرة جرو صدركان كنا سجيسي أتي نرسي نملي فارماسيستي بتي أوجاجر توستين كنا سعودي ديمتي ولدت أنتجار يودي دجارو سن ولدت ديبنا غلطومي اتفو في جني أنا بين تاتي نفهم منير وانت تقول دكتور بربادو أنا ملكي شيرينجي أردت وأقول بولين كاب أقومتي يبرر مكية جراء كما برر إفهمي أرانا كابسي سبيا نجاتين سنكاسي أنهم بيكو سيريسا ما ور وامبراتي ميتير مالك أول برادة وان بولي إذا سنو ما سيدي وامبراتي أفان إنجليزي وانتي في سني ركون كم مالك أول يجوبر عندك لا لفت سان في أننا ميديا ما كان رد مكاي سال صوبين توري أسمع